Ishii walitti deebine gaafin gaafadhaa gaafii tokko nan gaafadha jechuudha. Yaa'a biyya alaa ishiin amma fakkeenya TV malee waan biyya alaa keessa galtee hin beektu fakkeenya miidhaa qabamoo maal qabamoo jedhanii jechuudha. Fi haasaadha nama biyya alaa deeme mee fakkeenya akkamitti ilaalu? Dhuguma miidhaa isaanii beekumoo yookiin immoo mee fakkeenya akkamitti ilaalta nama biyya alaa deeme fakkeenya innaa deeman dadhabbii qaba birrii fidan jettanii herreegduun dadhabe namni kun jettanii herreegdu moo fakkeenya tosi ta'e. Bakka normaalii waan salphaatti argata salphaatti soobade jettanii tilmaamtu mee akkanumatti waa isuma dhuguma jiru isuma namni isaa sa'u mee fakkeenya akkamitti mee beeka. Egaa akka dadhabbii qabu inuma beekna yeroo namni kun immoo achi dhaqee achitti hojjetu nu gargaaruu dide nutti herguu dide hin jenna garuu isaan immoo dadhabbii cimaan sila fidaniif nutti hin kennan baay'inaan. Nu immoo yeroo as ilaallu waan bakka biyya alaa dhaqanii birruu fidanii dhufan nutti fakkaata. Namnis naannoon akkasumatti taasisaa jechuudha. Amma fakkeenya biyya alaa deeme yoom mana naa ijaaree yoom birrii 40,000 naa kenne jedhu malee otoo amma 50,000tti kennine 5,000 wayiitti kenname hiyuu ala teessee dhuftee namaan jedha. Garuu nuti fakkeenya guyyaa tokko akkatti dabarsine nutu beeka. Amma fakkeenya guyyaa tokko keessatti mee maal hojjetu itti tilmaamta. Wanta akkaatti naasufne guyyaa tokko keessatti wanta hojjetamu. Mee fakkeenya guyyaa har'aa qofa mee maaliin hojjedhee na oola sitti fakkaata. Achitti akka biyya jirrutti jechuudha mee. Achitti waan hojjetamu waan qallaalii walawwalamu hojjaan egaa guddachuus hin danda'a. Bakka akkasumatti xinneessitee ilaalta kaadha. Nuti garuu yoo algaa tokkoo fi lamaaf jettee tilmaamu. Fakkeenya miteera guyyaatti geen achi dhaqamee algaan 10 shinti beetiin 10 manni 20 yookiin kifiliin 6 7 12 akka walawwalamu hin beeku. Guyyaatti beeku. Ilaala garuu ani kun fakkeenya guyyaatti algaa 9 kifilii 7 11 shinti beetiillee uffata nama 8 guyyaan akka miicamus hin beeku uffata. Amma nuti biratti bakka akkasuma se'u jechuudha. Kanaaf har'aan ishiidhaa gaafadhe kana jechuudha. Akkuma duraanillee gaafadheera. Nu keessa nama meeqa jira dubarri nama meeqa? Dubarri 6 dhiirri 2. Dhiirri 2. Isa du'e malee. Akkuma duraan jette isheen isa yoo lakkoofne salgaffaarra jirti jechuudha. Ani jaffaarra jira jechuudha. Gidduu ishii nama 2 jechuudha. Ishee gaafii gaafachuu barbaade ta'e waan hin takka uumaan gaafanne jechuudha. Otoo deemte fakkeenya nan hojjedhee yaadda akka kootti ana tilmaamtuuf yookiin nama biraas tilmaamtu biyya alaa otoo hin deemne nan hojjedha yaadu. Naan hojjedha akka keetti danda'ee jedhee yaadu. Maaliif akka dhugaadhaan sirriitti haasa'amuun hin tilmaamu. Garuu akka namni odeessutti otoo deemanii jechuudha. Maaliif salphaatti odeessa nama. Deemamee hojjetamaan ergama birriin. Akkasuma miti amma toon immoo guyyaatti mee kanatu hojjetama emmee asittan du'a malee hin deemu hin jedha. Hin jettaare yaada toon amma akkasitti hojjetama guyyaa tokko keessatti hin deemu asumatti waan ta'e ta'a malee hin deemu jedhama. Innaa sirriitti hubatan jechuudha. Amma fakkeenyaan birrii tokko namni tokko na jalaa balleessi jedhee nama kirr jedhee dubbadhu tokko maal ammatti sana hodhiiftan jedhamu. Akka naannootti ofii keebichaa hin jedhin yaani silan sirriitti hoon si hibseetoo ta'e malee amma too fakkeenyaa amma kan koodhiisiga seenaa koorigii jechuun silan sirriitti si hibseef dhuguma maa jalaa badee nama miidha jechuu dandeessa. Amma fakkeenyaa dubartootuma naannoo naasa'an obboleettiin yookiin firri yookiin hormi tokko birrii 60 fudhatee isaaf wal lolan maal amma sana biyya alaa deemte yoo firri yookiin hormi tokko birrii 60 fudhatee isaaf wal lolan maal amma sana biyya alaa deemte yoo dhiifte jedhanii naasa'an dhuguma jettamoo 60 xinnaa miti jettee tilmaamta. Zim jettee kan naannoo qaameti jedhee nan ilaala. Xiqqaadha jettee ilaalta maaliidha? Otoo dhiphina isaa yookiin rakkina isaa sirriitti hin beekne jechuudha. Amma sanas otoo dhiifte jettee naasoftu ture. Otoo akkas ta'e immoo namni haadhoon nama jalaa waa balleessi ture. Otoo
amma sana soo dhiifte jedhamee tilmaamame maa jalaa bada too jedhamee numti balleessu sunuun balleessu akkuma jaata guddaadhaan dadhabde miidhamte jedha waan ta'eef. Haala deemte salphaatti argatti jedhanii waan tilmaamaniif nama miidhuu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko gaafinu akka kanatti salphaatti akkuma ishiin amma jettee deemaniituma hojjetanii waan fidaniif jedhameeti haasa'ama waan ta'eef humni nama deemee deebi'ee salphaatti ilaalamaa jechuudha biyya keessatti. Yoo garuu bilchaataadhaan sirriitti beekan qofaadha malee kanaaf miidhama namni haala deemee gatiinsaa miidhame. Garuu ani warreen akkanaa namni na ilaa balleessee jiru jechuun amma ishii wanti balleessee wanti nama kanatti godheefis humtuu jiru ishiidha fakkeenya. Akkamoo ta'e nama lama caalaan tun fayyadamne qarshii koo jechuudha seeran keessa seene waaniin ofii kooti amma taate godheefi naalaa jechuudha. Na akkasitti tilmaamaniiti kan isaan nama miidhan jechuu barbaadeeni. Naannoo koo nama meeqa jira siin? Nama 3 nama 4 nama 3 miti jechuudha. Inni biraazariin surumaayyuu dhugaa dubbachuuf fagoodha inni dhiyoodhaan jedhama. Obboleessi koo jechuudha. Inni natti dhiyoodha siniin jedhu. Kanaaf dhiyoon na bira turan hin jiranii naa tokko tokko yeroon viidiyoo qobaadhuma waraabu ni dhufuu bar. Amma fakkeenya waggaa keessatti yoo xinnaate ishii 5-6 deebitu inuma deebiti. Dhugaa dubbachuuf otuma san daya 3 kana deebite malee si'a tokko asheeta fiddee dhuftee mana ganna keessaa dhaloota saamitii dhufteetti gidduutti inuma dhufti jechuudha. Garuu viidiyoo tokkollee waraabee beekaa nana beektan mucaa kanaaf. Beekee viidiyootti dafee hatattama dhiyeessuu hin beeku. Kanumaaf malee inuma na bukkee jiru siin jechuu barbaadeeni. Bassoommoo nyaannee fudhadhu galii telmadhu jechuun barbaade jechuudha. Galatoomii jennaan asumaanii oduutti dheeressinee yuutuubii kana maal akka ta'e isin beeka maasufti akkanatti sinuma jetti yoo nagaraa ishiitti nuti gaa laalaa kolfite argitanii. So bilbilan dubbisa maasufti maan hundumaan jetti isheen seenaa isaan beektu yuutuubii lafanii akka fidan. Argitanii ishee kana ishii dhugaadhu. Maal fallafti ati yoo amma kana gaggabaabsitee dubbattu ati seera isaati. Seera isaati. Kira akka taasofnee finnaasa kanas barii. Kana booda viidiyoon na dhufte fidi viidiyoo sana na waraabanaa jedhi malee dhuftee galinii. Okay? Biraazariinis akkasuma baay'ee dhufa dhugaa. Dhufee inni surumaa caalaa ishii immoo dhufeera. Viidiyoo waraabu siniin jechuu barbaade daqiiqaa 8 naa guuteera baay'ee. Ciao, like, share godhaa.